maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota chaanaalii keenya hundumti keessan bakka lafa jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu jecha guyyaa har'aa kana egaa qophii addaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Qophiin kunis maa inni ijoollota biratti dhimmi amantaa fi dhimmi dhugaa hammam akka bu'uureffame yookiin immoo hammam akka beekame mee ijoolleen dhimma amantaa isaan irratti yookiin daa'imman dhimma amantaa isaan irratti yaada akkamii yaada bilchaataa akkamii qabu isin immoo yookiin nuti immoo ijoolloo biratti gaafa of madaallu yaada akkamii qabna kan jennu ijoollota kana wajjin mari'achuudhaaf guyyaa har'aa kana sagantaa keenya jalqabnee dhuma sagantaa keenyatti akka hordoftan isin jecha kallattiidhumaan gara sagantaa keenyatti darbina. Baga nagaadhaan dhuftan. Asi jalqaba irratti mee dhimma amantaa irratti waliin haasofna. Amantaa jechuun maal jechuu akka ta'e isin biratti immoo amantaan hammam akka beekame yookiin immoo naxxee keessan keessatti hammam akka bu'uureffamee jiru irratti bal'inaatiin waliin haasofna jechuudha. Jalqaba irratti mee amantaan kee maalidha? Ortodoksiidha. Ortodoksii? Haa ta'u. Anis ortodoksii. Haa ta'u. Ortodoksii? Haa ta'u. እና ijoolleen asitti argitan kun hundumtuu ijoollee ortodoksii tawaayidooti. Maatiin isaaniis tawaayidoo yookiin immoo ortodoksiidha. Kanaaf waan maatii isaan irraatii baratan hammam akka qabatanii akka jiran irratti bal'inaan waliin ilaalla. Ijoolleen kun akkuma argitan yeroo ammaa kana baadiyyaatti bahanii maatii isaanii gargaaruudhaaf saawwan yookiin loowwan kan eegan yeroo mana barumsaatti immoo mana barumsaa deemuudhaan yeroo boqonnaa isaaniitti immoo maatii gargaaruudhaan kan isaan jiraachaa jirani. Kanaafuu mee ammam immoo dhimma amantaa irratti immoo bilchina qabu kan jedhu jalqaba irratti kaasnaa. Mee sii fi amantaan maa inni mee? Amantaa jechuun daandii mana Waaqayyootti jechuudha. Daandii gara Waaqayyootti ittiin deemu jechuudha akka yaada kootti. Eshi. Mee amantaa irratti cimina amantaa kee irratti gara amantaatti akkamittiin dhufte maatii kee keessattis immoo dhimmi amantaa hammamii ifadha yookiin bilchina qaba? Akka amantaa keenyatti warri manni maatii keenya amantaa kanarratti baay'ee hordofu. Anis ergan gaafa dhaladheeti ka'ee ortodoksiidhuma ammas ortodoksiitti dhufaa jira jechuudha. Mee akkamii amantaan ortodoksii keessa taa'anii jiraachuun hammam nama gammachiisa jettee yaaddame? Ortodoksii keessa taa'anii jiraachuudhaaf baay'ee nama gammachiisa. Kana caala baay'ees. Amantoota biraa faana gaafa wal bira qabdee ilaaltu akkami? Ortodoksii fi amantoota biraa yookiin amantii biraa? Amantii biraa faana waggaa wal bira qabee ilaalu amantoota biraa faana garaagarummaa hin qabu. Garuu isaanis waaqumatti amanu nus waaqumatti amanna. Garaagarummaa xinnootu jira jechuudha. Mee maaltu jirattee yaaddaa? Akka yaada kiyyaatti nuyi Yesuus waggaa lafa kanarra jiraatu akkana jedhee ture. Abbaa koo namni anatti amanee abbaa koo gate ana qixxee na gateeti jedheera. Mitire kanaafuu waaqa sadan tokko jennee amanna. Warri kaan immoo garuu Yesuus qofaan amanuu danda'u jechuudha. Mee waaqa sadan tokko gaafa jennu maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu waaqa tokko jennee amanna. Waaqa sadii gaafa jennu waaqa sadiitu jira moo sadumatu tokko ta'e jettee yaaddaa? Sadiitu tokko ta'e. Akkamitti fakkeenyaaf? Fakkeenyaaf abbaadha. Abbaa. Hafuura Qulqulluu. Ilma jechuudha. Isaan kun sadanuu tokko jechuudha. Isaan kun amma sadummaan isaanii akkamii? Sadi gaafa jennu sadummaan isaanii maal sitti fakkaata? Akka yaada kiyyaatti sadummaa isaanii tokko kan ta'u hafuurri abbaan hafuuraa hafuuruma isaanii jire. Ilma jechuun immoo qaama isaa yookaan immoo waan isaati jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaa amma asirratti sirriitti amma akka qabattanii fi sadi gaafa jennu qaaman sadiidha. Qaaman gaafa jennu abbaanis qaama mataa isaa danda'e qaba. Ilmis qaama mataa isaa danda'e qaba. Hafuurri qulqulluunis qaama mataa isaa danda'e qaba. Gama biraatiin immoo maqaadhaan gaafa jennu abbaan maqaa isaa mataa isaa danda'e qaba. Abbaa jedhama. Ilmis immoo ilma jedhamee waamama. Hafuurri qulqulluunis hafuura qulqulluu jedhamee waamama. Kanaafuu maqaa isaanii maqaadhaan meeqadha? Sadii jechuudha. Dabalata immoo gaheedhaan gaafa jennu gaheen abbaa dhaluudha. Dhaluu gaafa jennu immoo akka adeemsa addunyaa kanaatti yookiin immoo akka yaada addunyaatti namni nama da'u osoo hin ta'in iccisiisaa guddaa isa ta'een isa ulfaataa ta'eetiin fakkeenyaaf
abbaan gahee isaa dhaluudha ilmi immoo dhalachuudhaaf furri qulqulluun immoo bahuudha jechuudha. Kanaatiin sadii jenna. Tokko gaafa jennu immoo aangoodhaan tokkodha. Addunyaa kana gaafa uuman uumuudhaan jiraachisuudhaan balleessuudhaan aangoodhaan isaan abbaa ilmee fi furri qulqulluun tokkodha jechuudha. Kanaaf sirriitti akka kana qabatan fakkeenya tokko isinii fudhadheen gama salphaadha isinitti hima fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf gaafa isinitti himu biiftuu fakkeenyaaf biiftuu kana gaafa fudhanne biiftuun kun amma yoo laaltan giingoodha. Qaama giingoo qabdi. Deebi'ee immoo ifa qabdi. Deebitee immoo ho'a qabdi. Biiftuu meeqaami? Biiftuu tokko. Maaliif? Maaliif? Biiftuudhuma sanatu ho'a qabasi. Biiftuu sanatu ifa qabasi. Biiftuudhuma sanatu giingoo qabasi. Ifa qabdi ho'a qabdi giingoodhaam sadii hoo? Akkamitti tokko ta'e ishiidhuma takkitti sanatu waan sadii raawwachaa jira. Kanaaf akkuma kanatti jechuudha Sillaaseenis qaamaan akkuma biiftuun kun qaama sadii qabdi ho'a qabdi ifa qabdi giingoo qabdi qaaman sadii akkuma maqaadhaan sadis jenne garuu immoo addunyaa kana ibsuudhaan biiftuun kun takkittiidha. Kanaafuu aangoodhaanis Sillaaseen tokkodha jechuudha. Kanaaf akka amantaa keenyatti egaa sadan waaqa tokko jennee kanaaf amannuuf kanaaf jechuudha. Warreen biroo immoo Yesuus bichaadha kan isaan amanan waan ta'eef garaagarummaa guddaa kan qabaachuusaa egaatii kanaatti kan arginu jechuudha. Kanaaf mee ati amantaa kana keessatti gaafa jiraattu maaltu si gammachiisa? Kan nama gammachiisu keessa yeroo sanbata yeroo faarfannaa fi yeroo waaqa galateeffannaa yeroo kana irratti na gammachiisa jechuudha. Sirriitti gammadaa jechuudha. Tole mee ati akkam amantaa kana maatiin keessa hordofaa jiru atis immoo galatti amantaa kana hordofaa jirta barataadha maatii keessa immoo jedhan gargaarta. Kanaafuu mee waa'ee amantaa irratti amantaa jechuun maal jechuudha si? Amantaa jechuun bakka sanbata seeraan warri koos anis seeraan hin hordofnaa waan jedhamuuf achitti seeraan hin dhageenya. Daandii gara waaqayyootti namatti geessu jechuudha. Akkuma barumsi ittiin beekumsa argatan amantaan immoo dhimma lubbuu irratti kan fayyina ittiin argatan jechuudha. Kanaaf mee amantaa kana keessa jiraachuun kee si gammachiisa? Baay'ee na gammachiisa amma amantaa baay'ee jira. Ortodoksiinis jira, Musliimnis jira, Pheenxees jira wali. Bakka waaqa galateeffachuun iyyanis mootii bakka lapheedhuma keetiin waaqa galateeffatte malee iyyanis daandiirra deemanis iyyanis waaqni ati asitti zimmettee teessee waaqni sii dhagaa daandiirras deemtee iyyite garuu sii dhagaa teesses immoo waaqa galateeffatte waaqni namaa dhagaa jechuudha. Waaqni akka namaaf dhaga'uuf maal gochuu qabna? Bakka waan inni bakka cubbuu hojjechuu dhiisu bakka waan hundumayyuu. Mee cubbuun maalidha? Cubbuun maali? Cubbuu amma bataskaanis jira waanti hunduu jira wati. Namni tokko amma bataskaanas gisee deemu zimmidhanii asii olee dhufu warra du'aan namaas jira achirraa sababaa hin bubuqqisu bataskaana zuura isaatti amma biqiltuun dhaabamee jira mataa isaa biraamira irraa cabsu jechuudha. Innis cubbuudha jechuudha. Cubbuu jechuun gaafa biraadhaan fakkeenyaaf sobuu laatuun maal kun amma cubbuudha moo maal sitti fakkaata? Cubbuudha kanatti fakkaata. Maaliif? Amma namni tokko xaaree fidaa ani xaaree sun immoo deemee zimmedhee gizeatu cubbuudha. Atuun cubbuudha jechuudha. Mee wantoota mana keessattis ta'ee alatti gaatii wantoota baay'eetu jira. Ati immoo maatiin kee ortodoksiidha. Kanaaf amantaa kanatti jiraachuun kee maal si gammachiisa? Amantaa jechuun immoo maal jechuudha meesiif? Amantaa jechuun akka akkasumatti nu gammachiisa jechuudha. Gammachiisa jechuudha. Maatiin kee fakkeenya amantaa kana nu hordofu atis amantaa kana nu hordoftaa ortodoksii taatee jiraachuun kee maal si gammachiisa? Gaafa akka gaafa sanbataa gaafa ayyaana irraa minamina bakka akkasumatti nu gammachiisa jechuudha. Gammachiisa. Amma bataskaana deemtaa? Qanii tokko hin deemne ijoollee dhumuutiin isaan kunis hin deemu. Akka akkasumatti deemnee osoo hin galama. Hin barattu immoo? Barachuus hin baranne. Mee waan barattan keessaa maal yaadatta? Amma baay'ee yaadadha sama baay'ee nan dhiisa amma. Innis maaliif dhiiste? Fannoo siin qabdu ammoo morma kee irra masqaliin hin jiru maaliif masqalii maal dhiiste? Naa achi ta'e badee bakka baay'iseen akkasitti hidhadha narraa baay'ee bade. Naa masaari gadhu minamina bakka sana baasee lafa kaa'achuu irraa fadhee deemaa ijoolleen naa lafa.
Kanaan booddee garuu akkas hin gootu. hin godhu. Hammam bitatta gaa? Eh? Hammam Eh, bitatta? Kanaafuu maskaliin bitattee hidhachuu qabda. Amma fakkeenya isaan qabu inni qaba. Ijoollee isaan kunis qabu. Kanaafuu maskaliin immoo dirqama si barbaachisa waan ta'eef gatuu hin qabdu. Mee faaruu tokko nama faarfata. Faaruu tokko mee. Faanuma beektan afaan barbaadanii. ማርያም 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 ብዬ ስምሽን ልጥራው አይሰለቸኝ ብደጋግመው አሁንም ጠራውሽ አላስችለኝ አውቀዋለሁ ስምሽን እናቴ ስትወልደኝ አውቀዋለሁ ስምሽን እናቴ ስትወልደኝ ማርያም 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 ብዬ ስምሽን ልጥራው አይሰለቸኝ ብደጋግመው አሁንም ጠራሁት አላስችለኝ አውቀዋለሁ ስምሽን እናቴ ስትወልደኝ አውቀዋለሁ ስምሽን እናቴ ስትወልደኝ Kanaaf egaa haala gaariidhaan amantaa keessanitti cimuu danda'u sinirra jiraata. Mee akka biyya lafaatti immoo fakkeenyaaf barnoota amantaadhaan kan isin cimsuu danda'u jettanii yaaddan keessaatii baacoo tokko nama nu affeeru. akka addunyaa kanatti amantaa kan cimsu jennee kaayyaa